jirra jirtu fayyadamtoota chaanalii barnootaa ZeiniTube jirtu bakka jiraattan tanaaf warraan tana maalti fuuna barnoota bioloojii kutaa takkaffaa yuunii takkaffaa paartii afuraffaa itti fuunaa jechuudha. Akkuma beekamu chaanala kanarratti barnoota gadhiisaa jirra. Tanaaf barnoonni kun akka barattoota bakka garaa garaa jiran dhaqqabu irraa akka fayyadamaniif namoonni chaanalli kun bira ga'e hundi isaa sabiskiraayib godhee sanboota sheer godhee dirqama oromummaa ba'uu qaba jechuu dabarsuu barbaada. Ammaan tana mee kara barnoota keenyaa haaseennu. What do biologists use in the laboratory? Mata-dureen keenya irraa eegamu maal seete? Wantoota biologistoonni yookaan meeshaalee biologistoonni laaboraatoorii keessatti fayyadaman tokko tokkoon ilaallu jechuudha. Balances. The balances are used for measuring mass. Balansii yookaan immoo madaalleen kan beekamu wantoota garaagaraa yookaan maasii yookaan hanga isaanii miijaa godhuuf kan nu fayyadu jechuudha laaboraatoorii keessatti. They come in a range of size and property. Some can measure the mass of very heavy objects, but not with any degree of precision. Others measures smaller mass to the nearest 0.00 gram. So this is a typical electronic balance. Balance electronic jechuun wantoota garaagaraa baay'ee xixiqqoo taate tan nu mazzanii jechuudha. Kusa madaalanga. Okay, let us continue with Petri dish. Petri dish are round dishes made from glass or from plastic. Petri dish jechuun meeshaa pilaastika irraa yookaan immoo qaroo irraa hojjetamtu battee tana jechuudha. Fakkiin kun ijaan kun maal agarsiisa? Petri dish agarsiisa jechuudha. Waan akka gilaasiiti. Gilaasii irraa wanni taati. Waan isii maali? Microorganismoota irratti kaalchar goona jechuudha. Irratti horsiisu. Laaboraatoorii keessatti microorganismoota irratti horsiifameti gosa maalii akka ta'e sanboota qorannaa jechuudha. They are used in many different ways. Karaa garaa garaatti fayyadamuu dandeenya. But usually to culture some organisms. Irra caalaa garuu kan inni fayyadu culture some microorganisms jechuun microorganismoota akka bakteeriyaa fi fangasiidha irratti horsiifna jechuudha. Culture jechuun irratti horsiisuu jechuudha. They are often filled with a jelly called agar and they use to culture bacteria. Akkuma beekamu nyaanni bakteeriyaa horsiisu agarii fi agar jechuun bifa jajjaboo gosa nyaata bakteeriyaa kan bakteeriyaa guddistee kan bifa jajjabootiin jiru jechuudha. Inni bifa dhangala'ootiin jiru biroos jennaan. Biroos nutrient agar nutrient biroos jennee nyaata bakteeriyaa horsiisuu kun fayyadu laaboraatoorii keessatti akkasitti baafna jechuudha. And also Petri dish are also used to propagate or culture plants. Biqiloota garaagaraa ammas propagate yookaan immoo horsiisuu heddummeessuu fi gartee kunuunsuu yookaan guddisuudhaafis kan fayyadu jechuudha. Kun maali tooftaa baayotechnology keessatti jirma yookaan baala biqilaa tokkorraa biqila gosa hedduu karaa propagationiitiin oomishan keessaa jechuun maali pilaantileetii xiqqoo qaama fudhatirraa tishuun sun heddummaaticha keessatti sanboota biqila hedduu akkasiin taatu karaa taasisuu karaa baayotechnology keessatti tissue culture jedhamu karaa tissue culture jedhamu kan gaggeeffamu taasisudha. Petri dish can also be used to show how effective different antibiotics are against certain types of bacteria. Petri dishiin kan fayyadu maal faseete wantoota yookaan immoo agarsiisuudhaaf akkamitti antibiotiksiin bakteeriyaa ajjeesuu akka danda'u effective akka ta'e inni ajjeesuu danda'u kan keessatti ilaallu jechuudha. Petri dishiin asitti heddummeessine bakteeriyaa horsiifne sanboota qoricha antibiotiksii yookaan bakteeriyaa ajjeesu kana irratti naannee akkamitti akka
inni fixuu danda'u kan meeshaa irratti ilaalu jechuudha. And also show how cell different concentration of enzymes digest substances. Maaliif ammas maaliif fayyada? Substances yookaan immoo wantoota akka nyaataa kana achi keessa neene enzymoota irra neene akkamitti akka inni digest godhu irra ilaaluudhaafis nu fayyada jechuudha. Kan nu fayyada Petri diishidha jechuudha. So the other equipment that used in the laboratory by biologists are centrifuge. The centrifuge are used to separate solid from liquid, where simple filtration is not adequate for the task. Maal jechuudha? Meeshaa centrifuge jedhamtu jira. Shirri jettee jechuudha. Shirri jettee yeroo itti bananii ifaan hojjetti. Yeroo shirri sun keessatti maal danuu baafti? Wantoota jajjaboo fi wantoota dhangala'oo keemikaala silaa waliin makanisan jajjaboo fi dhangala'oo danuu baafti jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma yeroo aannan yeroo itti diroo keessatti raafne dhadhaa fi gartee baatuu itti baanu sanitti centrifugiin tun meeshaa microorganisms jajjaboo fi dhangala'oo yookaan immoo keemikaala jajjaboo fi dhangala'oo adda nu baafuu keessaa isii beekamtuudha jechuudha. So, and also we use optical microscope. Microscope sabba kana ni fayyadamna jechuudha. Laboratory keessatti biologists ni fayyadamani. So, optical microscope isa kana ino compound microscope isa kana. Microscope kuni maalin dalaga? Use a beam of light. Sarara xiyya ifaa yookaan sarara ifaa tiin fayyadagaa jechuudha. To produce magnified image. Image yookaan fakkaattii jala kan isin arguudhaaf madda ifaa kamiyyuu jechuudha fayyadamuu dandeenya. So akkuma beekamu light compound microscope kun ifaa gosa feeti jala keessa meeshaa yookaan seelii isii jala keessa kan qorachuu dandeessa jechuudha. Dirqama elektiriikii qofarratti hundaa'u jechuudha. Yaa ifaa beam of light jechuun yaa ifaa qofa barbaada jechuudha akka itti argachuudhaaf. So kunis meeshaalee laboratory keessatti biologistoonni itti fayyadamu keessaa isa tokko jechuudha. And also electron microscope. Microscope guddaa kan electron microscope jennu kanaatu jira ammasii. So kanaafuu xiyyaan kun gartee xiyyaan kun electron microscope jechuudha. Haala guddaa gartee mana guutuu fudhadha. Mana guutuu fudhatedha. Haalaan guddinaa guddaa ta'uusaa daree guutuu fudhate jiru electron microscope kun. So maalin dalaga? That use a beam of electrons. Yaa electronitiin dalaga to produce magnified image. Image yookaan fakkaattii uumuudhaaf beam of electronitiin fayyadamaa jechuudha. Baay'ee guddaa waan ta'eef saantuu fakkaattii hedduu magnify godhee nu mul'isuu isaati jechuudha. And also maal laala seete what do biologists use in the fields? Field yookaan immoo dirree keessatti biologistoonni kisii waan adda addaa qoratan meeshaalee isaan fayyadaman laallaa jechuun maantaan. So biologists do a lot of work outside the laboratory. Biologistoonni wantoota garaagaraa hedduu naannoo laboratory alatti raawwatanii dalagan they study different areas to find out how the animals, plants and microorganisms interact with each other and with their environments. Kanaatu qoratan jechuudha. Maal qoratanii naannolee garaagaraa keessattuu walitti dhufeenya bineensotaa fi biqilootaa fi microorganismoota akkasumas walitti dhufeenya bineensonni pilaantii yookaan biqiloonnii fi microorganismoonni naannoo wajji qabanis yeroo qoratan bosona keessa yookaan immoo karaa ekoloojiitiin naannoo keessa lageenirra mukkeen keessa oorota garaagaraa keessa deemanii waan lubbuu qabu hunda xiqqaarraa haga guddatti ni qoratanii jechuudha biologistoonni fiildii yookaan immoo dirree irratti jechuudha. So to gain an estimate of abundance of organisms in an area, biologists often use quadrants. Biologistoonni quadraatii fayyadamu isaanii jechuudha. So quadraatiin nuti kana kan xiyyaan isin garsiisa kana barattoonni nama lama barattoonni shamarreen nama lama yeroo boqonnaa gabbaniiti waa'ee quadraatii kana barataa jiran jechuudha. Laalammaan kun tokko asiin jira tokko isiin mijoota na biraan jira tokko immoo asiin jira. Sanaafuu sarara yookaan immoo haada itti naannisanii jiran jechuudha. Wanni isaan amma qoratan maal ta'e
as qoratan jechuudha jidduu sana gartee roga afurii jidduu sana qoratan bineensa roga afurii jidduu kana jiru hunda qoratan jechuudha biqiloota dabalatee waan lubbuu qabu hundi raammoo garaagaraa qorophiisa hunda wama gartee achi keessa jiru billaacha haa ta'u waan raammoo garaagaraa mixii haa ta'u hundi isaa maqaa galmeessanii qorataa maqaa galmeeffataatti gosa bineensotaa waan gosa waan lubbuu qabu meeqa keessa jira jaanii itti fayyadaman jechuudha. So kuwaatiraatiin kun haala kanaan fayyadaa jechuudha. Naannoo tokko itti shakaala dhoofte bakka afuritti roga afuree goote sanboota haala itti naannessita orgaanizimoota haala san keessa jiru hundi isaa takka takkatti shanyii isaaniitii wajji gosa isaa wajji galmeessite qabattaa jechuudha. Haala kanarraa asirraa kanitti dila microorganismoota naannoo sana keessa jiru istimeet godhe jechuudha. Isuma kanarraa kanii jechuudha. Average keessa jiru kanarraa kanii naannoo kana keessa kompaawundii mana barumsaa kompaawundii isaanii kana keessa kan akka jiru kan adda baasan meeshaa kuwaatiraatti jedhamu kanaa jechuudha. Baay'istuu kan itti fayyadaman fiigitti yookaan immoo dirreetti jechuudha. So using net to collect and study insects. So ammas wanni baay'istoonni yookaan immoo barattoonni dirreetti itti fayyadaman nets yookaan immoo agoobara waan akka agoobaraa kan gingilchaa qabdu jechuudha. Lafa fakkeenyaaf mala mucaan kunis gingilchaa qaba. Kunis gingilchaa qaba jechuudha barattoonni lamaan kun maal qoratu jiran wantoota garaagaraa amma tokko laal fakkeenyaaf gingilchaa kana fuunee yeroo muka kana qabne ilbisoonni garaagaraa muka kanarraa gingilchaa kana keessatti mufatan jechuudha. Sanboota nuti tokko tokko qabnee qorattuu qofaa jechuudha. So wantoota akka neetii akka agoobaraa akka gingilchaadhaa kana baay'istoonni fiildii keessatti itti fayyadaman jechuudha. Neetii jechuun bilootaan jechuudha. Xiyyaa tanaan xiyyaan kun maal agarsiisa? Neetii agarsiisa jechuudha. Gingilchaadha jechuudha gingilchaadha. Microorganismoota uhurraa hunda if keessa fudhata. Sanboota immoo barattoonni kun maqaa isaaniitii wajji gosa isaaniitii wajji galmeeffatanii gosti microorganismii akkamii akka jiru qoratuuf akka isaan fayyadamutti itti irraa baratan jechuudha. Kanaafuu neetii ni fayyadamnaa jechuudha. Yeroo dirreerratti qorannaa biolojii garaagaraa gaggeessinu neetii yookaan immoo agoobara fayyadamnaa jechuudha. And also D.light. Meeshaa D.light jedhamu jira. This is used to measure the height of trees or of slopes in the area. D.light kun maal nu fayyada jedhee gaama wannidha. Dheerina gartee mukkeenii dheerina mukkeen garaagaraa ittiin saffaruuf ittiin meeshaa godhuuf nu fayyada jechuudha. D.light kun Ino kunis meeshaan D.light jedhamu kunis kan xiyyaan kan isin garsiisan laala. Xiyyaadhaan isin garsiisa. Meeshaan isaan keessatti barattoonni kun keessatti ilaalaa jiru kun D.light jedhama jechuudha. Kunillee isuma kana amma dheerina mukkeeniitti isaan saffaraa jiran naannoo irratti yookaan immoo kompaawundii keessatti fiildii irratti dheerina mukkeenii kan addisii saffaru D.light kana jechuudha. And also the next a GPS Global Positioning System receiver. One recent addition to the tools list of field biologists is the GPS Global Positioning System. Meeshaalee yookaan meeshaa biologistootaa kan yeroo ammaa meeshaalee biologistootatti jedhamee kan itti dabalame maali? GPS dha. So receiverii GPS jedhamtu kana kan akka mobaayilaa kan agartanii GPS yookaan immoo lookeshinii naannoo takka salphatti adda nuqeessi kaartaa naannoo takka akka daangessu maal akka fakkaatu hunda maappii naannoo tokko riizivii tokko yookaan immoo aanaa tokko kan irraa argannu GPS kana jechuudha. GPS kanaan bakka silaa qoratu deemu sun eessatti argamtu bakki itti qoratu deemu sun eessatti argamti laatituudii meeqatti loongituudii meeqatti argamti naannoo tokko keessatti argamti jennee ijee hadduu baasu jechuudha. Google Mappii akka Google Mappii jechuun Google Mappii fayyadamee GPS kun hedduu barbaachisaa jechuudha. Naannoo ta'e qorannoon kaartaa ishee adda baasa lookeshinii yookaan haala qilleensaa hundi adda baasa GPS kun kana jechuudha. Kana kunis ni fayyadaa jechuudha naannoo tokko yookaan immoo meeshaa laaboraatoorii ala baanee yeroo waa qorannu GPS hedduu nu fayyadaa jechuudha. Okay, let us move with review questions. Kara review question adeemna amma. Haa eegallume. Choose the correct answer from A to D. Number 1. Question number 1. It is not true that dash A.
electron microscopes can only be used in the laboratory. B. Some light microscopes can be used in the fields. C. Light microscopes give better magnification than electron microscope. D. Light microscopes were invented before electron microscope. So, among the four alternative choices, the correct answer is B, because light microscopes give better magnification than electron microscope is what? False. It is called false. But all are true, but C is false. Let us move to question number 2. A theodolite is dash A. An item of laboratory equipment that measures height. B. An item of field equipment that measures height. C. An item of field equipment that measures slope. D. An item of laboratory equipment that measures slope. So among the four alternative choices, the correct answer is B, because theodolite is used for to measure the height within what? The fields. Within the fields. It's the field equipment, okay? To measure what? Height of the trees. Height of the trees of the slope. Because of that, the correct answer is B. Okay, we come with question number 3. When a biologist centrifuges a suspension, the solids are separated from the liquid in the following way. A. The solids float to the top because they are lighter. B. The solids are pulled to the bottom because they are heavier. C. The solids are pulled to the bottom because they spin faster than the liquids. D. The solids float to the top because they spin slower than liquids. So among these alternative choice, B is the correct answer, because during centrifuge, the solid parts are what? Pulled up. The solid parts are what? Pulled to the bottom, because the solid part is what? Heavier. So the correct answer is B. Okay, we'll come with question number 4. Fieldwork is important in biology because biologists can gather information about dash A. Individual organisms in their natural surroundings. B. How organisms are distributed in a particular area. C. How the organisms in an area change over time. D. All of the above. So the correct answer is all of the above, because all are true. That means all are referring with the biologists, referring with the fieldwork that undergo by the biologists. Because of that, the correct answer is D, all of the above. Let us come with question number 5. Bacteria are usually cultured in dash A. Test tube. B. Beakers. C. Petri dish. D. None of the above. Among the four alternative choice, C is the correct answer, because bacteria are usually cultured in Petri dish, not in test tube, not in beakers. It is cultured in what? In Petri dish. Okay, well, let us come with question number 6. Pitfall traps are used to catch dash A. Flying insects. B. Small ground-dwelling animals. C. Damaged plants. D. All of these.
So among these, the correct answer is B, because small ground dwelling animals is a typical animals that captured or trapped by pitfall traps. Okay, question number 7. When estimating the number of species in an area, biologists use quadrants that are dash A. Placed at regular intervals along a transects. B. Placed deliberately all over the area. C. Placed at random. D. Placed one after the other along a transects. So the correct answer is C, because placed at random. Biologists use a quadrant using what? Placing at random. Randomly using certain areas of quadrants to measure, to study, to calculate such living things within the environment. Okay, question number 8. When choosing an item of equipment to measure volume, you should mainly consider A. Only the total volume to be measured. B. Only the precision to which the instrument can measure. D. The ease with which you can use it. D. Both A and B. So, among the 4 alternative choices, the correct answer is C, because the volume measures is considering with what? The ease with which you can use it. Okay, question number 9. The white sheet and bright bulb technique used to trap flying insects at night gives dash A. A good indication of numbers but poor indication of types found in an area. B. A good indication of the types found in the area but a poor indication of numbers. C. A good indication of both types and numbers. D. A poor indication of both types and numbers. So the correct answer is B, because to trap flying insects, it is a good indication of types found in the area but a poor indication of numbers. Okay, let us come with the last question on your textbook, on the review question. Okay, number 10. Which of the following statement is not true about transect studies of an area? A. They give a good indication of how the abundance of the different organisms changes across an area. B. They give a good indication of the overall numbers of an organisms in an area. C. They show the structure, the strength of the current flow in a stream. D. They involve lying out of tape to take direct observation or lay quadrants on. So among these, the correct answer is C. They show the strength of the current flow in the stream. This is the correct answer from among 4 alternative choices. So this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.